Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabduu baga jiraattan nagaa kooti isiniin jedha har'a jechuudha akkaataa itti alaabaa fuula irratti tooshatan uffata irrattis barbaadan jechuudha bakka barbaadanitti tooshachuu akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa aga dhumaa na waliin tura warroonni haaraa dhuftan subscribe-naaf godhaa viidiyoo koo like gochuu hin dagatiin isiniin jedha tole alaabaa san tooshachuudhaaf aappii kana lamaan isin barbaachisaa jechuudha. Happy kana lamaan Play Store keessaa buufattu jechuudha warroonni YouTube fayyadamtan illee ni qabdu warroonni YouTube fayyadamne jechuudha Happy kana Play Store keessaa buufattu jechuudha isa kana maqaadhuma kanaan Play Store keessaa buufattu jechuudha Peter Lab kan jedhu kana Peace Art kana ammoo jechuudha Play Store keessatti xiqqoo maqaasaa jijjiirama waan qabuuf isinitti agarsiisa na hordofaa isiniin jedha agadhuma waan hordofta isinii gala jedhee yaada kuna jechuudha maqaan aappii sanaa isa kanaa jechuudha Peace Art Photo and Video Editor kan jedhu kana buufadheen qaba waan ta'eef isinii haala kanaan maqaa kanatti kattabdanii buufachuu dandeessu jechuudha yeroo happy kana buuftan emailii password isin gaafachuu mala jechuudha emailii fi password ammuma uummattanii ammuma gashuu dandeessu jechuudha emailii ambira kan dura qabdanis oo ta'uu baate ammuma emailii uumtanii ammuma gashatanii banachuu dandeessu jechuudha tole hamma jechuudha keessa galee isin agarsiisa ergaala kanaan as gubbaa seenna jechuudha dura alaabaa buufannee alaabaa galarii keenya keessa qabaachuu qabna suura irratti hojjetanu sana qopheeffanna jechuudha amma piixaal kan jedhu kanarra xuuna haala kanaan nu baasa jechuudha barreeffama asirra kana iddoo tanarra xuunne irra delete goona jechuudha delete goona okay goona sana booda as gubbaa duwwaa ta'a jechuudha iddoo pilaasii tana xuunne suura fidanna sana booda from gallery jedha achira xuuna ergaala kanaan gallery keessa nu seessee jechuudha sin suura achirra geeffachuu dandeessu amma jechuudha alaabaa achirra geessaa jechuudha alaabaa kanarra tuqa erga alaabaa sirra mallattoo addaa jala jiru iddoo mallattoo giingoo tanarra xuina ergaala kana xunnee alaabaa kana bukkee walitti finnaa jechuudha walitti finnee akka korbootti toshannaa jechuudha xiqqoo walitti bunna sana booda iddoo mallattoo raayitii tanarra xuina akkuma argitan alaabaa kun iddoo kanarra jechuudha as bunnee as gidduu godhachuu barbaanna jechuudha as gidduu godhanna sana booda isa giingoo bukkee kana lafa duwwaa jechuudha as gubbaa xunnee irraa kaafna achi booda jala kanarra jechuudha jira giingoo kun jira asirra xuuna erga asirra xuuna jechuudha duuba alaabaa kana jijjiiruudhaaf iddoo kanarra xuuna jechuudha sana booda duubni alaabaa kun jijjiirame jechuudha amma jechuudha save godhanna galarii keessatti alaabaa kana jechuudha iddoo tanarra xuuna sana booda save as image kan jedhu sajalaa kanarra xuuna achi booda ammas dhufne iddoo kanarra save goona amma jechuudha alaabaan keenya save nu ta'ee jira jechuudha achi keessaa baana erga achi keessaa baane amma immoo asirra xuuna jechuudha Peace Art kan jedhu kanarra xuuna seenna jechuudha ani password fi emailii dura waan itti gashee fayyadamaa tureef nan gaafatu jechuudha warri haaraa banatan tarii sin gaafachuu mala jechuudha kanaaf itti galfatuu dandeessu jechuudha iddoo kanatti jechuudha iskiriiniin waraabuu dee kanaafin mobaayilii biraarra isinitti agarsiisaa jira jechuudha iddoo kanatti dhuftanii mallattoon ida'uu kun as jirti jechuudha mallattoo ida'uu kanarra xuqxu sana booda suura irra godhachuu barbaadda sanarra xuqxu kun beeksisaa jechuudha irra x gootanii balleessitu erga suura irra xuqxanii jala kana jechuudha gara gadii kanarra barreeffamoota adda addaa jira jechuudha gosa gosaan iddoo hard photo kan jedhu kanarra xuqxu jechuudha amma immoo alaabaa fidachuuf jechuudha alaabaa dura qopheeffanne sana alaabaa sanirra gadi xuqna sana booda gara olii kanatti add kan jedhu kana jira achirra xuqna amma jechuudha alaabaa sun nu dhufee jira jechuudha alaabaa kana addaan bunna
oo barbaanne walitti xiqqeessinaa oo barbaanne addaan bunnaa sanaa booda fuularra godhannaa jechuudha. oo barbaanne akkasitti illee sirreessuu dandeenya. sanaa booda gara gadii kana akkana bunnaa jechuudha. erga fuula irratti tolfannee sinseeran toshachuu dandeessu jechuudha. haala kanaan sinii gala jedhee yaada. akkanatti erga toshattanii booda jala kana oo barbaadan kalarii itti buttuu oo barbaadan hirraa hir'istuu jechuudha. sanaa booda jala kana jechuudha as buttaniitu as buttuu iddoo kun bileend jettu kanarra xuqxu. sanaa booda barreeffamoota irratti sinii baa jechuudha. oo barbaadan as gubbaa xuxxu oo barbaadan as gubbaa xuxxu oo barbaadan asirra kan isinitti tolerra godhattu jechuudha. mee asirra godhee jira. amma jechuudha bakka duwwaa kanarra xuxxanii fuula alaabaa kanarra xuxxu. ammas mallattoo sunas jira oo barbaadan jechuudha. haala kanaan itti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. oo barbaadan kalarii isaatti dabalachuu dandeessu oo barbaadan qannasuu dandeessu jechuudha. erga akkanatti toshattanii jechuudha. sanaa booda oo uffata irrattis toshachuu barbaadan aaddi footoo kan jedhu kanarra xuxxu. sanaa booda alaabaa fidduu aadditti gootu. alaabaa dhufe san kun oo barbaadan uffata keessan irratti haala kanaan jechuudha toshachuu dandeessu. erga akkanatti toshattanii jechuudha. erga akkanatti toshattanii asirratti jechuudha achirra xuxxanii kalarii oo barbaadan irraa hir'istuu iddoo kana jalatti bileend kan jettu barbaadanii achirra xuxxan akkasitti sinii jijjiiramuu danda'a jechuudha. kalariissa sin kan barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. haala kanaan tolfattanii oo barbaadan azalaa itti butuu dandeessu oo barbaadan qannafachuu dandeessu jechuudha. kunoo jechuudha akkasittiin alaabaa fuularratti tolfachuu dandeessu siniin jedha. sinii gala jedhee yaada. akkanatti alaabaa fuularratti tolfachuu dandeessu barbaadan uffata keessan irratti jechuudha. seef godhachuuf immoo kunoo iddoo mata duree mallattoo raayitii tana jira achirra xuxxu. sanaa booda xiyya tanarra xuxxu. amma jechuudha galarii keessatti seef isinii ta'ee jira jechuudha. suurri keessan sin bareechitanii kana caala godhachuu dandeessu jechuudha. ani qooda isinitti agarsiisaa jiruufidha. haala kanaan tolfachuu dandeessu. gara gadii kana jalatti duuba suura kanaa jijjiirus ni dandeessu jechuudha. duuba suura kanaa jijjiiruudhaaf jala kana as buttu jechuudha. erga akkanatti barbaadanii iddoo kanatti remove kan jedhu kanarra xuxxu. sanaa booda kunoo duubni suuraa ni jijjiirama iddoo tanarra xuxxu. innaa asirra xuxxan barreeffamoota adda addaa asirratti sinii ba'a. oo barbaadan asirra xuxxanii mana waan tokko tokko suuraa akkasiirra godhachuu dandeessu jechuudha. oo barbaadan kunoo jechuudha akkuma kana ka barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. kaasinitti tolerra godhachuu dandeessu sinii. kunoo jechuudha haala kanaan dudduuba suura keessaniillee bareechachuu itti dandeessu jechuudha. kuma argitan kana kunoo jechuudha haala kanaan tolfachuu dandeessu siniin jedha. kunoo jechuudha garuma olishii kanarra xuxxanii seef godhattu jechuudha galarii keessan keessatti. kana fakkaataa barnoonni akkasiniif galu abdiin qabaa. galatoomaa turtii gaarii qabadhaa. aga viidiyoo biraa walitti deebinutti.